halkan edaam samiin Tel-Aviv dukkanarraa gara ifa dhiigaatti jijjiirame. Sagaleen saayiranii magaalattii raasee Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan aarii fi haaloo isaanii isa dhumaa roobsuu eegalanii jiru. Seenaa waraanaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif haleellaa hunda caaluu fi isa guddaateen misaa'elota dho'anii bittinnaanii fi baalastikii garaan uraam Israa'elitti dhangala'anii jiru. Wanti hunda caalaam jeneraalota Tel-Avivin rifachiise garuu meeshaa Haaraam Har'a dirreetti beedha. Iraan misaa'elota sodaachisaa Haaraam Al-Welayat jedhamu kan takkaam addunyaan argitee hin beekne gootummaatti dirree waraanaatti galchitee jirti. bal'ina isaa qabannee jirra. Misaa'elli Iiraan tokkichi kan mataa waraanaa kiiloogiraama 450 baatu handhuura Israa'el magaalaa Arad jedhamtu keessatti dha'uun dachee Israa'eliin raafama cimaa keessaa galchee jira. Garuu gaaffiin guddaan asirratti ka'u Iraan maaliif magaalaa Arad irratti filattee xiyyeeffatte? Iccitii magaalattii kana keessa jiru ni dhageessu. Viidiyoon eegdota warraaqsaan qoodame iccitii Haaraam diinota Iraan rifaasisee saaxilee jira. Viidiyoon kun qawwee yookaan misaa'ila lafarraa qofa osoo hin taane magaalaa lafa jalaa ishee guddittii kan eegumsa cimaa fi dhoksaa ta'e agarsiisa. Magaalaan lafa jalaa kun iddoo misaa'ilonni ittisaa qilleensaa 1000 lakkaa'aman bifa ajaa'ibaa fi qindaa'een tuulamanii ajajaan eegaa jiranidha. bal'ina isaa qabannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp akkuma amala isaa isa baramee of tuulummaa fi dhaadannoo sobaatiin machaa'e akeekkachiisa yeroo gabaabaa fi sodaachisaa addunyaatti labsee ture. Iraan ulaa Hormuz sa'aatii 48 keessatti yoo banuu baatte uraalee enerjii fi boba'aa ishee guutummaatti lafaan qixxeessinaa jechuun sagalee isaa ol kaasee dhaadate. Dhumarratti garuu Tiraamp dhaadannoo isaa kanarraa of qusachuun yaada isaa jijjiiree jira. Tiraamp maal sodaate gaaffii jedhuuf yoo gaxumraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. halkan edaam samiin Tel-Aviv dukkanarraa gara ifa dhiigaatti jijjiirame. Sagaleen saayiranii magaalattii raasee onnee warra kanaan dura samiin keenyaa sibiilaa eegumsi keenya guutuudha jedhanii of jajan sanaa kirkirsee jira. Oduun ariifachiisaan ammaa addunyaa guutuu raasaa jiru tokko qofadha. Tel-Aviv ibiddaan uffifamtee jirti. Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan aarii fi haaloo isaanii isa dhumaa roobsuu eegalanii jiru. Seenaa waraanaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif haleellaa hunda caaluu fi isa guddaateen misaa'elota dho'anii bittinnaanii fi baalastikii garaan uraam Israa'elitti roobsanii jiru. Wanti hunda caalaa jeneraalota Tel-Aviv rifachiise garuu meeshaa Haaraam Har'a dirreetti beedha. Iraan misaa'ela sodaachisaa Haaraam Al-Welayat jedhamu kan takka addunyaan argitee hin beekne guutummaatti dirree waraanaatti galchitee jirti. Miidiyaaleen Ibrootaa warri yeroo hundaa kisaaraa isaanii dhoksuuf yaalaniyyuu har'a dhugaa lafa jiru kana dhoksuu dadhabanii amanuuf dirqamanii jiru. Akka isaan gabaasanitti halkanni kun halkanoota waraanni eegalerraa kaasee isa hunda caalaa suukanneessaa fi hammaataadha. Magaalaan Tel-Aviv guutummaatti kirkirteetti. Misaa'elonni Iraan kiyyoo ittisaa hundumaa cabsanii kallattiidhaan wiirtuuwwan murteessoo handhuura magaalattii keessa jiran daaraa godhanii jiru. Suuraalee fi viidiyoowwan har'aa Tel-Aviv keessaa ba'an dhugumatti kan diina naasisanii fi michuu Iraaniin boonsanidha. Samiin magaalattii sararaan ibiddaa misaa'elotaatiin guutame. Dho'iinsi walirraa hin cinne yeroo dhagaamu uummanni sodaa fi rifaatu guddaan gara holqa eegumsaatti yeroo fiigan mul'ata. Aarri gurraachi gamoowwan gurguddoo irraa ol ka'aa jira. Dho'iinsi sun iddoo tokko yookaan lama qofa osoo hin taane walitti fufiinsaan onnee magaalattii gudditti rukutaa jira. Wanti hunda caalaa of tuulummaa Israa'eliin cabsee kufaatii guutuu sirna ittisaa qilleensaa isaaniiti. Misaa'elonni Iraan addatti ammoo misaa'elonni bittinnaanii dhu'an warri yeroo lafa ga'an iddoo bal'aatti dho'iinsa uuman sun sirnaam Iron Dome FM Arrow jedhamu akka waan inni jirreetti cabsanii darbanii jiru. Inni samii isaa eeggachuu dadhabee sirna eegumsa isaa guutummaatti bitaa galee fi laamshe'ee daawwataa aaraa fi ibiddaatee jira. Haleellaan dhumaa kun ergaa ifaa fi jabaa tokko dabarsee jira. Iraan yoo isin hoogganaa keenya tuqxan
Nuti ammoo onnee keessan dirree Araaf barbadaa goonam jechuun qabatamaan agarsiistee jirti. Misaa'elli Iiraan tokkichi kan mataa waraanaa kiiloogiraama 450 baatuun handhuura Israa'el magaalaa Arad jedhamtu keessatti dha'uun dachee Israa'eliin kirkira keessa galchee jira. Muummeen ministeera Israa'el Biniyaamin Netanyahuun haala kana dhoksuu dadhabeen halkan baay'ee ulfaataa dabarsineera jechuun dhiphinaa fi kufaatii waraanaa isaa ifattamanii jira. Garuu gaaffiin guddaan asirratti ka'u Iraan maaliif magaalaa Arad filattee kan jedhudha. Haleellaan kun tasa yookaan dogoggoraan kan raawwatame miti. Inni ergaa jabaa fi herrega waraanaa gadi fageenya qabuun of keessaa qaba. Arad magaalaa idilee miti. Isheen naannoo bu'uuraalee waraanaa fi teekinooloojii Israa'el warra hunda caalaa murteessoo ta'anitti dhiyeenyatti argamti. Sababni inni duraa fi guddaan uffata qilleensaa waraana neevaati miti. Uffanni kun onnee humna qilleensaa Israa'el jedhamee beekama. Xiyyaaronni waraanaa dhaloota shanaffaa warri ijaaraa darii jalaa dhokatan F-35 akkasumas xiyyaaronni boba'aa guutanii fi kanneen fe'umsa waraanaa gurguddoo asitti argamu. Iraan gaala Arad rukutuun ishee mootummaa samii keessatti uffatuma keessan keessatti dhabamsiisuu dandeenya ergaa jedhu diinaaf dabarsitee jirti. Misaa'elli kiiloogiraama 450 baatu kun neevaatimirra yoo bu'e xiyyaarota doolaara biiliyoonaan lakkaa'aman daqiiqaa muraasa keessatti daaraa gochuu akka danda'u mirkaneessee jira. Sababiin inni lammaffaan ammoo iddoo Raamaat beekaa jedhamudha. Naannoon kun iddoo warshaaleen meeshaa waraanaa ammayyaawaa fi teekinooloojiin awaa Israa'elitti argamanidha. Iddoon kun iddoo yaaliin waraanaa gurguddoon itti gaggeeffaman waan ta'eef Iraan as rukutuun ishee madda teekinooloojii keessanii gogsuu dandeenya jechuudha. Dandeettii waraanaa Israa'el lafarraa xaa'uuf tarkaanfii qulqulluu fi jajabeessaa fudhatamedha. Walumaa galatti haleellaan Arad kun waraanaa idilee qofa osoo hin taane tapha sammuu fi tarsiimooti. Iraan misaa'ela tokkicha kanaan sirna ittisaa qilleensaa Israa'el qullaan biiftee Netanyaahuu dhiphina keessa galchitee jirti. Oduun har'a dhaga'ame kan barame miti. Kun tarkaanfii darbee dhaga'amu osoo hin taane dho'iinsa seeraa tapha waraanaa guutummaatti garagalchedha. Wanti sa'aatiiwwan darban keessa raawwatame addunyaan waraana haaraa kan sarara diimaa fi herrega barame hin qabne sadarkaa dhukaasaa kallattii fi sodaa hin qabne keessa seenuu ishee ifatti labsee jira. Seenaan waldhabdee Baha Giddu-galeessaa keessatti wanta kaatee hin beeknetu uumamee jira. Eegdonni Warraaqsa Iraan haleellaa tokkoon yookaan lamaan osoo hin daangeffamin sa'aatii tokko gadii keessatti marsaa 3 wal hordofsiisee wiirtuu niwukilaraa Israa'el diimoonaa irratti bakka roobsee jira. Eeyyeen yeroo jalqabaatiif diimoonaan akkamitti akka rukutamuu fi saffisa sodaachisaa kanaan akkamitti akka dhoofamu addunyaan ijaan argite. Kun haleellaa aarii qofa osoo hin taane herrega waraanaa gadi fageenyaa qabuu fi qulqullinaan karoorfamedha. Kasaaraan isaas ulfaataadha. Naannichatti miidhaa guddaa ga'ee jira. Namoonni kudhanootaan lakkaa'aman madaanii jiru. Akkasumas handhuura Israa'el keessatti dhiphinaa fi naasuun kanaan dura argamee beeknee uumamee jira. Sababiin isaa ifadha. Xiyyeeffannoon kun iddoo idilee miti. Onnee sagantaa niwukilaraa biyyattiiti. Teheraan irraa afayaan paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalebaaf haasawaa diinaa cabsuu dhageessisee jira. Samiin Israa'el amma booda eegumsa hin qabaatu. Yeroon karoora keenya itti aanu isa dursee qophaa'e hojiirra oolchinu ga'ee jira. Dubbiin kun ofitti amanamummaa qofa miti. Iraan sirna ittisaa qilleensaa Israa'el cabuu isaa yookaan guutummaatti to'annoo dhabuu isaa addunyaatti labsuu isheeti. Wanti caalaatti haala kana sirmisiisu ammoo dubbii ajajaa humna qilleensaa fi hawaa eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Jeneraal Majiid Musaawiiti. Inni ija jabeenyaan ba'e daqiiqaa kanarraa eegalee samii Israa'el irratti olaantummaa misaa'elaa keenyaa nan labsam. Tooftaawwan haaraa fi sirni furguggisaa nuti fayyadamne hooggantoota Ameerikaa fi Ziyoonistootaa ni sirmisiisa. Halkan irraa samiin kibba Israa'el saatiiwwan dheeraaf ifee bulaam jechuun akeekkachiisee jira. Kun wanti ta'aa jiru kun jalqaba qofa akka ta'ee fi wanti itti aanu caalaatti hamaa fi dheeraa akka ta'u akeekam. Wanti nama ajaa'ibu miidiyaaleen Israa'el ofii isaaniitiin dhugaa kanaan amanuu eegalanii jiru. Iraan dandeettii sirna ittisaa misaa'elaa Israa'el inni kibba biyyattii keessa jiru akka laamsha'u gochuu keessatti milkoofteetti. Kunis maaliif misaa'elonni Iraan haala kanaan gufuu malee diina biraa akka ga'anii fi maaliif haleellaan kun miidhaa kallattiin akka geessisee ifa godha. Haleellaan dhukkubsaan kun kan dhufeem tasoo osoo hin taane haleellaa dhoksaa Israa'el yoota muraasa dura wiirtuu niwukilaraa Iraan kan Natanzii jiru irratti raawwatteef deebii atattamaa kennuufi. Ergaan Iraan baay'ee ifaa fi jabaa ture. Yoo wiirtuu niwukilaraa keenya tuqxan wiirtuu niwukilaraa keessan ni rukunnam. Kunis madaallii waraanaa kanaa gara sadarkaa isa dhumaa fi hunda caalaa sodaachisaa ta'etti jijjiiree jira.
wanti yeroo ammaa kana bobaa jiru kun wajjijjiirraa dhukaasaam idilee mitiim kun waraana guutuu daangaa hin qabnedha. Misaa'elonni dambaliin roobaa jiru. Saayiriin akeekkachiisaam walirraa hin citu. Samiin ammoo dirree ibiddaa dhugaatee jira. Osoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoonni Israa'el samiin Iraan harka keenya jala jira jedhanii dhiichisanii Iraan iccitii sammuu peentaagoon raasuu fi of tuulummaa diinaa lafaan dha'u tokko ifatti baasee jirti. Iraan har'aa ragaa qabatamaa wajjin xiyyaara waraanaa Ameerikaa isa addunyaarraa qaalii fi ammayyaawaatiin F-35 sirna ittisaa qilleensaa ofii isheetiin ijaarrateen samiirraa adamsitee rukutuu ishee addunyaatti labsitee jirti. Tarkaanfiin kun lola xiyyaara kuffisuu qofa miti. Kun kufaatiin teekinooloojii fi kabajaam Ameerikaatiin. Ameerikaanii fi Israa'el xiyyaaraam F-35 kana akka riisaa iccitii raadarii kamiyyuu jala miliquu danda'uutiin ilaalu turan. Garuu Iraan humna alaa irratti hirkachuu dhiistee ogeeyyii fi saayintistoota ofii isheetiin sirna ittisaa qilleensaa Kordaad 50 jedhamu ijaarrattee addunyaa dinqisiistee jirti. Viidiyoon Eegdonni Warraaqsa Islaamaa Iraan dhiyeenya kanaam ifa godheem qalbii diinota Iraan kan raasedha. Viidiyoon kun qawwee yookaan misaa'ilaa lafarraa qofa osoo hin taane magaalaa lafa jalaa ishee guddittii kan eegumsa cimaa fi dhoksaa ta'e agarsiisa. Magaalaan lafa jalaa kun iddoo misaa'elonni ittisaa qilleensaa kumaatamaan lakkaaman ajaa'ibaa fi qindaateen tuulamanii ajajaam eegaa jiranidha. Kordaad 50 kanaaf dhugaa inni uumeem gadi fageenyaan xiinxallu. Sirni kun raadarii ofiisaa kan Najmim 804 jedhamu kan teekinooloojii paasir array ammayyaawaatiin hojjetu fayyadama. Raadariin kun akkuma ijariisaatti qaram haala qilleensaa hamaa yookaan jeequmsaa elektirooniksii diinaa gidduutti illee yeroo tokkotti xiyyeeffannoo jaam hordofee rukutuu danda'a. Fageenya kiiloomeetira 150 irratti xiyyaarota diinaa yeroo adamsu wanti hunda caalaa Ameerikaa naasisee garuu xiyyaara dhokotaa kan akka F-35 fageenya kiiloomeetira 85 irratti qulqullinaan adda baasee arguu danda'u isaati. Ameerikaan F-35 yeroo ijaartu ifa isaa raadarii irratti akka kubbaa piingi pong xiqqoo fakkaatutti hojjetti. Garuu Kordaad 50 dambaliiwwan VHF yookaan L-baandii fayyadamuun dhoksaa xiyyaara kanaa saaxileem misaa'elota isaa warra sayyaadituu fi sayyaadi sirii jedhaman kanneen saffisa ajaa'ibaan qilleensa tarsaasan itti furgugisaa. Misaa'elonni kunneen yeroo kaan ofumaan of qajeelchuu yeroo diinatti dhiyaatan ammoo raadarii ofii isaanii banatanii diina hordofu. Kanaafuu xiyyaarri Ameerikaa malakiyyoo fayyadamee jalaa miliquu hin danda'u. Iraan viidiyoo rukuttaa kanaaf magaalaa lafa jalaa yeroo ifa gootu ergaan ishee tokko qofa ture. Nuti waraana kanaaf har'aam hin qophoofne. Nuti waraana guutuu fi yeroo dheeraam Ameerikaa wajjin goonuuf waggootaaf qophoofne jirra. Tarsiimoon Iraan inni lafa jalaa kun sammuu karoorsitoota waraanaa Ameerikaa bitaa galchee jira. Bombiin Ameerikaa hamma fedheem guddaa yoo ta'eyyuu gaarreen sibiilaa Iraan cabsee seenuu hin danda'u. Yeroo xiyyaarri Ameerikaa bombii isaa fixatee Iraaniin laamsheessin irra jedhee of dagatu Kordaad 15 daqiiqaa 5 gadii keessatti lafa jalaa beem diina samiirraa harcaaseem deebi'ee dhokota. Diinaaf azaabaam ijaan mul'atudha. Iraan har'aam addunyaatti ragaa baateetti. Teekinooloojiin alaa bitamuu yookaan kadhatamuu danda'a. Garuu teekinooloojiin ofii ijaarratan kan dhiigaa fi dafqa ijoollee biyyattiitiin caccabeem hojjetameem gonkumaam hin gowwoomfamu. Kordaad 15 har'a meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane mallattoo birmadummaa of danda'uu fi diddaam Iraanii ta'ee jira. Tiraamp xiyyaara doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amuun samiirraa yeroo oofu Iraan ammoo ija qaraam Kordaad 50tiin kottuu samii keenyaam awwaalaam of tuultootaatiin jechuun ofitti amanamummaa guutuun eegaa jirti. Addunyaan saatii lakkaachaa turte. Qilleensi Baha Giddu-galeessaa rarra'ee iji hundi gara Tiraanii fi Waashingitinitti dacha'ee ture. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kuma mala isaa isa baramee of tuulummaa fi dhaadannoo sobaatiin machaa'e akeekkachiisaa yeroo gabaabaa fi sodaachisaa addunyaatti labsee ture. Iraan ulaa Hormuz sa'aatii 48 keessatti yoo banuu baatte uraalee enerjii fi boba'aa ishee gootummaatti lafaan qixxeessinaa jechuun sagalee isaa ol kaasee dhaadate. Kun tarsiimoo Tiraamp isa idileetiin jecha gurguddaa fi doorsisaa waraanaatiin biyyoota biraaf jilbeenfachiisuu yaaluun inni Iraan sodaan roommitiin daqiiqaa dhumaarratti harka kennetti jechuun abjootee ture. Garuu Iraan biyya seenaa gootummaa fi diddaa kumaatamaa qabdu harka maratti hin teenye. Deebiin Iraan irraa dhufeem deebii addunyaa naasisee fi onnee peentaagoon guutummaatti cabsedha. Yoo bu'uuraam enerjii keenyaa tuqxan jettiin Iraan onnee sibiilaatiin biyyoota naannichaa kanneen buufata waraanaa Ameerikaa of keessaa qaban hundumaa uraalee boba'aa fi bishaan dhugaatii isaanii daaraa goonam.
Ergaan kun akka bakakkaam samiidhaa bu'eetiin Iraan yoo nuti bobaa dhabneem yoo nuti bishaan dhabneem Baha Giddu-galeessaa guutuun kanaaf dheebuu keessa lixa jechuun madaallee waraanaa guutummaatti jijjiirteem lola kana keessatti daangaan akka hin jirreem diinni kamiyyuu nagaa akka hin arganneem labsitee jirti. Har'a yeroon sa'aatii 48 kun yeroo xumuramuun xiyyaarri Ameerikaa hin kaaneem Misaa'elli Tiraampiin dhukaaneem faallaa isaa Tiraamp tarkaanfii guddaa Of-Duuba deebi'uu fudhateem inni goota fakkaachuuf iyyuu sun yeroo akeekkachiisaa kiyyaa sa'aatii 48 irraa gara guyyaa 5tti dheeresseera jechuun addunyaa dinqisiiseem. Wanta addunyaatti qoosaa fi kufaatii isaa saaxilee ammoo Iraan wajjin marii gaarii fi bu'a qabeessa gochaa jirra waraana kana dhaabuuf walii galleerra jechuu isaatiin guyyaa lama duraam lafarraam isin haxaam inni jedheem har'a kottaam ni mari'annaam jechuun jilbeenfateem. Tiraamp yeroo hundaam afaaniin ni dhiichisaam garuu yeroo dhugaan waraanaa dhufuum yeroo Iraan furtuu badiisaam irratti quba keessum inni irra gadi nagda isaam dhiiga loltoota isaa fi gatii boba'aa doolaaraa 200 ga'u malu yaadateem duubatti baqataam. Iraan birmadummaa ishee mormii malee kabachiifteem afaan qawwee qofa osoo hin taaneem onne diinaas cabsuu dandeenyaam jechuun seenaa haaraa barreessitee jirti. Ulaan Hormuz akkuma cufametti jira. Tiraamp doorsisaan dhufeem salphinaan mariitti deebi'eem. Iraan ammoo gaaraam hin sochoone taateem dhugaa fi haqaan diina ishee jilbeenfachiisteem bishaan injifannoo uummata isheetiif yaasaa jirti. Tiraamp inni gowwaa fi sobaa jedhamee addunyaan itti kolfuum har'a dhugaa jabaa tokko baratee jira. Iraan biyya tooftaafim adannoo sobaatiin jilbeenfattu miti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaanneem asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinam. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.